Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu fayyaa keessanii kunooti haadha biyyaa ta'ee jira kara biyyaa tangalaa jira galee jira walumaa galatti viidiyoon jalqaba irratti argitan kuni pileenii keessa ta'ee ijoollee dubaa'umaa wajjiniin galaa jirruudha hiriyoota waliin pestii taane jechuudha bakka tokko teenye. Viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadha. Egaa ka amma biyya gaheetu jira kuni viidiyoo dhumarratti ni ilaaltu hundaayyuu akkuma taambilee irratti argitan kana jechuudha. Egaa ka viidiyoowwan baay'ee babbareedaa ta'e barumsa qabu baay'ee kanan gallakkisu ni jira. Egaa maal isiniin jechuun jaaladha sabiskiraayibii godhaa warroonni maamila keenya hin taane warroonni kun immoo laayikii godhuun warra biran keenya bira gaa fuulduratti wantoota barumsa qaban wantoota baay'ee qabannee dhufnan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaata hiriyoota wajjiniin akkanatti pileenii keessa kara Dubaay yoggaa dhufnu jechuudha. Akkasuma obboleewwan koo waaqayyo haa galatoomuu yeroo viidiyoo darbe kara biyyaa tangalaa jira jedhe jalatti nagaa dhangalii jettanii eebba gurguddaa narratti dhangalaastanii turtanii waaqayyo bara keessan jireenya keessa naa eebbisu akkuma isin na eebbistan naa ta'ee jira amma Oromiyaa handhuura qixxeen jiran isin jechuu jaaladha. Egaa waan na gaafatanis hoggaa jiraattan akkuma dura isiniin jedhe viidiyoon gallakkisu jalatti koomentii saanduqa koomentii jalatti naa barreessa. Akkasuma bakki na ergattanillee hoggaa jiraate ta'ee Adaama fi Asallaa jidduu kan jiru wanti na gaafattan bakka kanaan dhaqi harmee koollee naa gaafadhu kan jettanis hoggaa jiraattan ani qophiidha amma biyya keessan jira ejaa ta'eefuyyuu akkuma tanaan dura dubbachaa ture. Egaa kuni pileeniin hoggaa deemu jechuudha hoggaa bu'u Addis Ababatti hoggaa bu'uudha. Naannoo waraabee jechuudha lafuma keenya bakka hawwii jaalaluma lafa keenya irraa qabu irraayin waraabee kun gizee dhufnu akkanatti duumessatu jira jechuudha. Biyyuma keenya hoggaa geenyu dhugaa dubbachuu fi gaafuma nan dhufe galgala irraa rooba jalqabeeyyuu amma yeroo kanaayyuu roobarra jira jechuudha. Keessattuyyuu naannoon ani amma jiru kanatti inni roobaa jira qorrillee waan biraati. Gizee buunuyyuu guyyaadha guyyaa buunee kara sa'a 6 akkasitti yeroo sanittuyyuu duumessi waan biraa kana fakkaataa jechuudha. Walumaa galatti akkana jirraa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana haga dhumaa dhaggee laalatii waan jettanis koomentii jalatti naa barreessaa. Egaa viidiyoo baay'eetu jira. Mee akkatti sinna simattan har'a biyya keessa akkatti sinna simattan laaletanan viidiyoo babbareedawwan gallakkisa. Egaa kanan abdiin qaba. Kun ilaali yeroo bu'uu hedduudha. Aga laala Finfinnee jechuudha. Hagama gadi xiqqaateetu jirtu garuu manni xiqqaa ta'eetii miti pileeniin irra keessa hoggaa deemu garuu gadi dhiyaatee jiraayyuu akkanatti mul'isa mana ni beektu ijoolleen galtanii deebitan ijoolleen yookaan biyyoota biraa deebitan ni beektu jechuudha. Manni maal akka fakkaattu makiinaan maal akka fakkaattu isin gubbaarra jirtanii too xixiqqishuu wayii milikkita wayii taatee mul'atti. Garuu laaluma qabna akkuma seenatitti nuuf haa ta'u kan jedhu irraa waraabee gaafa ijoolleen baay'een beeku ni beektan warroonni galtanii deebitan hundi keessanuu baay'inaan shamarranuma biyya Arabaa jirrutu iyyuu na hordofaa. Egaa maamila baay'een horadha jedhee tallaala sababbiin isaa biyya keessatti wantoota adda addaa naannoowwan adda addaa deemee bakka adda addaa deemee waan gaggaarii ta'e nan hojjedha jedhee yaada rabbis immoo na gargaara. Rabbii gaditti saba koon qaba saba bal'aa keessan jira. Saba koo fayyaa naa ta'a Oromoo koo sinnaa jiraadha sinnaa jiraannan waan tokko waan ayyaaduun qabu waaqayyoo kootii gaditti jechuudha. Kanaafuyyuu naaf jiraadhan isiniin jedha akkasuma immoo na jajjabeessaa dhugaa na jajjabeessaa kanan qabu isiniidha. Isinumatu na jajjabeessitu warraan na eege ijaa ta'eefuyyuu jajjabina keessan haga dhumaan barbaada. Kanaafuyyuu anuma faana turaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa simannaan boolee haala oo'adha. Eenyu akkana simatellee viidiyoo itti aanuun fideetan dhufa. Eenyu akka ta'e mataa isaanii of isin barsiisu hunduyyuu jechuudha. Maatii kootiinillee walan isin barsiisa. Maatiiwwan koo hunda isaaniitti nu walan isin barsiisa. Jeedhaanillee walan isin barsiisa. Akkasuma jechuudha waan maatii koo taatanii wanti nani lafa kanarratti jiraadhu hunduu isin bira ni ga'a. Ijoolleewwan adda addaallee qabadhee tan dhufa. Firii bakka hoggaa galtan akkas taatanii jireenyi biyya keessaa akkana kan jedhu miti. Inni guddaan ilma namaa keessattuyyuu biyya Arabaa keessa hoggaa jirru dhugaa waanuma cinqaxii qofa dhageenya ijaa ta'eef
ofuuyyuu nuuf ofnee jirra gisee tokko jechuudha. Ani kara kootiin cinqatuma dhaga'uu irraa kan ka'e yeroon inumaayyuu baqa dinzis jedhutu iyyuu jira biyya keessa akkanaa jireenyi haa ta'u silaa wanni godhan tokko iyyuu hin jiru durallee waan harka namaatitti jiraannuudhaafi malee odoo harka keenyan baasne ta'e jireenyi biyya ormaatillee qaala'iinsa dhabeetii miti amma isa keessa seenuufi miti wantoota isin bashannansiisu sammuu keessa waan isin haaromsiisu sun qabadhee dhufa isiniin jechuufan kana dubbadhe obboleewwan kooyi. Ijoolleen kunillee kun amma kara bu'iisatitti yoggaa geenyu jechuudha bootan kuni kana fakkaannaa haala bareedaadhaan oduma taphannuu oduma hin dadhabin Addis Ababatti buune jechuudha Dubaay irraayi. Kana fakkaanna akka seenatitti illee nu taa'e egaa ka viidiyoo dafii nu gad lakkisiis yoggaa jettan ta'e hawwiidhas eegnas yoggaa jettan ta'e yaada keessan hundaayyuu koomentii jalatti waan isinitti dhagame miirri isin keessa jiru hundaayyuu koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoowwan ani guyyaadhaan gad lakkisu jalatti waan fedha keessan ta'e kanas ni barbaanna. Akkasuma immoo boolee keessatti sirriitti irratti hojjedha jechuudha. Ijoolleen na gaafatte illee jirtu haala keessa jiru maal akka fakkaatu dhugaa dubbachuuf dhuguma kan haasa'amutu sirriidha moo dhuguma kan haasa'amutu sirrii miti kan jedhu inumaayyuu dursee viidiyootti aanuun hojjedheetoo isin erga jechuudha. Boolee keessatti maal akka fakkaatu. Egaa kanuma hundaayyuu ilaaluudhaaf sabiskiraayibii gochuu hin dagatina.